السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ولتن جرتو فيا ويا أول من يقاري نجا أول تاني فيا قبضو ويا دا دعوتو تافي هردفتوني كي نجا هندي كيسن بقى جراتني شير قدا سايسكراب لايك قدا دقتنا دا ركو أمتا كينيا بكونداتو ديما جرتو ندراو دبچو درقمان تيفو ورّا أمتا كينيا دامسا بربادوس دامسا دامو بربادو فيس أفيرّيا كدبفني اسم بران غينيو تها kanaafuu hanga dhumaatti akka nu daawwattan hanga dhumaatti akka dhaggeeffattan dhaamsa barbaachisaa ta'e akka uummataaf ammoo laattan diina kaleessa uummata keenya tarkaanfii irratti fudhachaa ture dhaaddachaa ture shirrixaan balleessana jechaa iyyaa ture har'a ammoo naannoon amaaraa fedha isaatiin labsii dabarsee jira garuu fedha uummata keenyaatiin ammoo wanni taamaa jiranatti illee fakkaatu mee arguuf jirra fayyaataa jiraadhaadha. Hayyeega hordoftoota fi daawwattoonni keenya hundi keessan obbo Umar Muhammad qabadhee isinii dhufeen jira. Yaada inni nuuf laatu akka waliin nu daawwannu jechuun barbaada. Salaamu alaikum. Waalaikum salam. Nagaa oolta jirta fayyaa? Fayyaa kam? Nagaa rabbiiti fayyaata jiraadhu. Qilleessa amma deemaa jiru kana waan amma biyya keenya keessatti naannoon amaaraa khaasan har'a immoo labsii akka dabarsees dhagahamaa jira. Iji uummataa immoo waan Oromootii fi Oromiyaa dhiiftee gara kaabaa malee wanni biraa haasa'amu hin jiru. Dargaggeessi jiru hundinuu akka waraana sheentan janii fedhaanis jechaanuma jiranii dirqis tahuu gaasan warra biyya jiruuf beeka. Wanni amma naannoon amaaraa xiyyeeffatee uummata keenya irratti labsii dabarse kuni mee ati akkamitti ilaalta akka mataa keetitti rakkoo barana keessa dabarree fi amma inni labse kan hoggaa ilaallu taate mee akkamitti ati kan laaltu jechuu barbaadeeti. Ani akkin jiru gartee warri kaabatti wal'ahaa jiru kuni warra Semeetikii fi obboleeyyan hunduun isaaniitu warra olaantummaa Oromoo irratti barbaadu jecha. Lolli tahaa jiru kuni kaabaa haa ta'u malee akeeki lola kanaa Oromoo gabroomsuu fi qabeenya Oromiyaa saamuu jecha. Durumaanu. Ammoo humni wal'ahaa jiru kuni humna duraanis wal'ahaa ture bara Yohaannisii fi bara Minilik uummata wal'ahaa ture jecha olaantummaadhaa fi amma lolli ta'e kuni Amaarri lafa bal'ifannaa isaatii fi uummata Itoophiyaa hunda duushisee Tigiree irratti lola banee jecha. Lolli walqaa'i sagadeedha eristi keenya ni deebifanna jedhee ka'e kuni dhugaadha lolli waraana lafni kuni duraan bara 30 dura lafa Amaaraatti hajaamu malee bara 30 kana Tigireetu bushe. Waan bara 30 dura dhabame kana kan seeraan deebifamuu qabu lola mootummaan federaalaa Tigiree irratti godhee Tigiree achi buqqise jala deemanii waggaa federaalli Tigiree buqqise alaabaa jala deemanii dhaabanii waggaa si buqqise zarraaf deemanii alaabaa dhaabanii dura deemanii lolanii duuba deemanii zarraaf jechaati amma immoo baada Tigireen federaala waloltee fagaattee baay'isa deettee lafa san irratti abbaa taanee dhumuu qabnaa yoo Tigiree irraa yaa qabatte rasaasaan of dhahaa jirutu gurbaan kun. Rasaasaan of dha'uu san bira sin geenye amma immoo darbee har'a gadi bahee fitati jedha. Warri naannoo Amaaraa keessa jirtan dargaggoonni qawwee mootummaa qabdanis kan qawwee dhuunfaa qabdanis kottaatii lolaadha. Borurraa ka'ee dirqama tahaa jira wanni kun. Kan nama ajaa'ibu immoo baatima 3-4 dura gaafa lolleen irratti banamu Birgeediin Minilik hogganaan isaadhaa kamseetti du'e. Har'a Oromoon dhufee Birgeediin Minilik kana wajjin haa duulu jechaan turtii nuuf qaban agarsiisaa jechaadha. Amaari diina ka'e. Diina nu lolu wajjin garagallee waggaa Tigiree lollu of wallaaluudha jecha qoraan ta'uudha malee qoraan uummataa ta'uudha malee waan nu jalaa badan jiru. Lolli yoo qe'ee keenya dhufe qe'ee keenya jabaannee eeggannee qe'ee keenya irratti kan nu lolu ofirraa lolu. Sanii alatti wanni walqaa'ee hidhannee asiin gara umaraa dhannee dhumnuuf hin jiru. Ammas ammoo wanni nama ajaa'ibu nuyi gartee gaafa lolli naannoo Amaaraa sun nurratti duguugaa sanyii sun nurratti ta'e uummanni keenya gara Shawaaroobii deemuudhaaf namni 10 mana yaalaa keessaa baafamee gajaraa fi qottoodhaan namni kukkutee jees Amaaruma har'a dirmadhaa jiru kan kun irraafatamuu qabu jechuudha. Warra Shawaaroobii warra kaarra qoriidha gara Kamiseedhaa bakka torbobbaa nama 5 warra afaan Amaaraa ta'u namni gajaraa fi qottoodhaan hatakkatee gartee ajjeese Amaara. Tokkochisu konneessaa godhe. Amma sammuu arba waayyuu irraa fuudhee nama lama gartee warra ciidii fudhatu namni ajjeesee
reenfa isaanii dhowwatee baatii meeqaan lafee lafa argame Amaara. Dagamaami. Nan daga. Kana hundatu nurratti hame jecha takka lamaami nama afaan Oromoo dubbatuu fi nama Islaaminaa himatu lafarraa balleessuu duguuguudhaaf lolli nurratti deemaa ture akka biraati jecha. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa har'a gadi bahee warri naannoo keenya keessa kottaa nu dirmadhaa lafa keenya wajjin bal'ifannaa lafa keenya nu gargaara bal'ifatuudhaaf jeeyu kuni gaafsan hidhattoota ABO shaneetu duula nurratti geggeesse jee uummata qotee bulaa wahuun bienne qotee bulaa hiyyeessa ijoollee guddifatu qotee daldalee ijoollee guddifatu irratti duula duguugaa sanyii banee akka mootummaan federaalaatu gargaarsa dhufee godhee fi wajjin duguugan godhechaa mootummaan federaalaa gaafsan nama 11 san bareetu nurraa ajjeese. Obboleessa Umar Shah Yusufaadhaa kan Shawaroobiitti qottoodhaan ajjeefame osoo xaayii deemuu nama ciidii baatu wajjin qorroo bakka jedhamutti ajjeesan. Kana hunda dagatee har'a gaafa Amaarri gadi bahee nu gargaaraa jedhu tuffiinuuf qabu agarsiisaa jecha. Makiinaa 40 akka waraana biyya tokkoo loluu daseerraa ka'ee kamsee darbee gaafa ijoolleen qallootti loltu konkolaataa makiinaa 40 dura dhaabbatanii lolan jecha. Lolli sun eessa dhaquu ture? Numa loluuf deemuu jira jecha. Amma immoo kottaatiin wajjin duulaadha. Lafa bal'ifannaa diina lolaan wajjin duulaa gwajaan diinni eenyu firri eenyu. Nu hundinuu nu diina jecha. Waan si ajaa'ibu immoo kana biraas deebi'iitii kaabineen gaafa aanaa dawaa caffaatti federaalli uummata keenya dhahu nama jahajjeesee nama meeqa hidhee dubartii hidhee xiqqaa hidhee guddaa hidhee isa kan qe'ee arihee qabeenya saamee waa meeqa godhu san lola sanii asitti jecha federaal maqaa baa'ootiin jecha lakkisaa federaalli kun humna keenyaa oliin lolinaadha. Humna hin qabnu jara kanaa walitti bu'uu hin dandeenyu jedhanii iyyaa turan jecha kan biyya. Kan kana juga warra godina bushu kanaa fi warra naafteenyaa deeggaru godina warra ammaa ergamtoota isaanii kana jecha. Warri dawwee gaaraa kuni uummata gartee gorsa keenyan fudhanne jecha keenyan fudhanne jedhanii uummata kana adda baasanii gosaa fi gandaa fi lagaan nama baasanii nama bushuu amaluma warra ergamtoota kanaati duruma irraa qabee ammoo ammaati. Akkana jedhanii duulli dawaa caffaa irratti godhame suni hedduu ture jecha gama miidiyaatiin gama gartee milishaa bobbaasuutiin federaalaa wajjin lafa agarsiisuun maal jedhuun basaastoo san kam hundaan jecha. Gaafa san humna hin qabnu lolinaa federaala jechaati amma immoo warra federaalli dadhabe Tigireen Amaara boogitee kottaa federaala Amaara wajjin Tigiree lolaachaa akkam fakkaatu wanni kun humni gaafa dadhabe amma eessaa dhufe. Warra qe'ee keenya nu lolinaa jaati qe'ee biraa kottaa dhaqaa du'aa jechaan eessa jira dhiiroo. Saniifu waan akkanaa deemaa uummanni keenya waan kana hubatee lola sallaashiifne deemee du'uu hin qabu. Lola seenaa hin qabne, lola gartee yoo du'ote qarbi kan bakka hin beekamne, kan qarbiin arganne, kan gaddan arganne, kan seenaan arganne, waan takka kan hin arganne jecha. Egaa baramla madaan kaleessa naannoon Amaaraa nu godhe madaan keenya nurraan qorre. Haadhi agilii yookaan ammoo guftaa gaddaa uffattu gadi hin baafanne guftaan baatee furii bu'aa beektaame guftaan nadhoo irsoo irraa du'e. Guftaan irraan buune yatiimni gartee abbaa isaa ulaarratti eeguun dhiifne ilmi abbaan irraa du'e jecha abbaan amma dhufa boruu dhufa jee. Kan madaa'e haga ammaa yaalaan arganne manatti gartee kan miila hidhate mukaan miila hidhate haadhaan miila fidee akka harree madoottee jecha sadarkaa namaatti ilaalamuu dhiifne akkanatti mana jira namni keenya. Otoo kun jiru madaa kana hunda mana keenyee nama dheengadda nurraa du'e san dhiigisaa akkam nuun jaa dhiiroo firri obboleessi kalee Amaarii jalaa ajjeese akkam nuun jaa ilmi kaleessa abbaan ilmi kalee jalaa du'e akkam nuun jaa akkamitti duula kana deemnaa nami deemu hoo akkam akka maal jee deemu gaa deemu yoon du'e jannatan sheena jaamu waan kiiratti nama lola jaamu seenaa Oromoo biraan katabama jaamu maali mee wanni deemamu saniifuu manni keenya kana deemee du'uu hin qabu du'a seenaa hin qabne du'a maqaa hin qabne jecha du'a akkanaan du'a. Egaa baramala ilaalchisaadha warra daangaa irratti wal lole jarri kun Tigiree fi Amaarii warra daangaa irra wal lole malee wanni biraa irratti wal dhaban tokkolleen hin jiru. Kana keessa ammoo uummanni keenya kaleessa daangaa miti lubbuu fi lafee namaa balleessuudhaaf qabeenya isaa barbadeessuudhaaf warri dirmachaa nurratti bobbahaa waraana fe'atee dhufe suni waan dalage kan ajjeesees kan qaama hir'isees kan qabeenya barbadeessees osoo jiru waan sanas deebisanii rakkoo uummataa furuuf odoo itti yaalin miidiyaan dhufee rakkoo uummataa oduu yaadarraan fuudhin waan uummanni keessa jiru hammarraa osoo hin dubbatin
manni kaleessa gubate osoo gad hin dhaabbatiniif warri abbootiin irraa dhuman ijoolleen isaanii bakka jirtu odoon odeeffatamin hamma godinaatti jechuu wanni kun ciisee oduu jiru wanni biraa osoo akkuma kanatti namni garamatti of qabee inni manni isaa biraa gubate inni tokko hafeef bukkeetti ilaalaa oduu jiraatu har'a immoo meeshaa warri qabdan dargaggeessinis milishaanis jechaan labsii dabarsan jechuu milishaan isaa waan beekuru ala asirratti sirra qabee waan jennu ni gartee Tigirees tahee Adaal tahee Amaara tahee durumaanuu ni gartee gadiin Adaal oriin Amaara ofirraa loleetu jiraatu ture nama ka'ee keenya dhufe abbaa fedhe yoo ta'e Oromoon ofirraa loluu qabacha Oromoo walloo ittiin himan jecha loluudhaaf ofirraa lolaa amma immoo handheen gadda Amaari mana nu jalaa guboo san qulqullutti mana meeqa gubate Haxaayyitti mana meeqa gubate Coqorsootti mana meeqa gubate Cirriitti mana meeqa gubate mana gubate kana guutuu gartee namni takkaa mana kana jaarra jee mootummaan federaalaa mootummaan godinaa mootummaan naannoo Amaaraa kan dubbatan jiru filaa naannoo Amaaraa ofuma fuunu gubee jecha dheengadda immoo kalee malee dheengadda diinaa muftii dhufee wasan qurqurti jecha maal godhuu dhufe har'a gubanne kaleessa gubanne moo torban darbe gubanne gaafa amma dura gartee jarri naannoo Amaaraadhaa humna finxaaleeyyii shaneetu nu jee biyya nuti labsan miidiyaan OBN jedhamu kan oppijoon hogganu guyyaan gabbee dubbatee hin beeku guyyaan takka Oromoo walloo miidhame gara jee hin beeku har'a immoo gaafa birgeedii Minilikii nu loluu ture sun jalaa tuqame waraana kuma kudhan erganii Tigiree lollojaanii birgeedii Minilik gargaaru achi dhaqanii jecha saniifuu Piiphiin amma Oromiyaa bulchitus wanneenis guutumti ishee diina Oromoo akka taate kanarratti namaa gara dhibbaa dhibbatti osoo silaa fira keenya taani birgeedii Minilik kaleessa loluu dhufee qabeenya gubisan Oromoo irraa loluu dhufanii jecha foon rifata akka jaalsan hin ba'an garuu isaan nama foon rifatuumi har'a olaantummaa nama tokkootiif olaantummaa sirna tokkootiif lafa bal'ifannaa saba tokkootiif mootummaa naannoo irraa waraana walitti guuranii uummata Tigraay irratti lola labsu jechaan waan jibbamaa jechaa kun inni laachisummaa Oromoo waan laachisuun qabu walii galatti waa takka. Amma Oromoodhaaf dhaamsi bal'aan uummata Oromoo walloo wanni amma deemaa jiru kun naannoo keenya keessa warri jiruu jee khaasan warri naannoo keenya keessa jiru dargaggeessinis milishaanis hundi keessan dirqamaa jee waan kana yoo uummata keenyatti mootummaan godinaatuun gabbaatee kaabineen godinaatuun gabbaatii kottaati meeshaa keessan yookiin kahaa yookiin dirqi deemaa jetteen uummanni keenya maal jiru qaba deebiin isaanii maal godhuu qaban kan jettu meeqa. Uummanni keenya bara akkuma siin jee lola faayidaa hin qabne lola seenaa hin qabne lola du'aan qarbin argamnetti deemee du'uu hin qabu waan qe'ee isaa dhufe loluu qaba kaabineen deemaa jetteen kaabineen hin jirtu bara mootummaa chaarra uummata. Gaafa uummanni keenya walii galee mootummaa naannoo Amaaraa lolu warri kaabinee jamtuun mana dachaatee dalgooma sana filattee jimaa qabaa ooltachaa namni tokko namni gabbee lolu hin jiru. Hamisee teessee mimmaan akkanatti hancufa ija dibattee akka nama bu'uufaa fakkeeffattee warra beekuu warra gaddiisuu ture jiru. Gaafa gartee immoo gara galee federaal nama lolus humna hin qabnu lakkisaa itti amma deemaa jetti. Wanni sun maaligaa federaalli suni kursii yookaan ammoo teessoo isaanii isaan jalatti eegaa warra sirna PP gochaa federaalli. Gaafa federaalli uummata lole kan uummata federaalli fi dhaqee barbaadee lole uummanni fi qe'eetti ofirraa lole hin lolinaa jedhan. Amma immoo gartee warra teessoo isaanii jalaa awuu deemu warra mootummaa mormu gartee kan biraadhaa deemaa lolaa jechaan nuyi aangoo irratti nutissaadhaa jechaadha. Yoo gabbaatee Piiphiin deemaa kan jirtu taate hin deemnu jooni dhawwee nama fi bitate kuma dhibba baaseeti wanti deemaniif hin jiru. Yommuu dubbiin jabaattee dirqama taate gama warra falmatu waraana bilisummaa Oromoo dabalamuu jecha bakkuma jiru nan. Kun waraanni Oromiyaa dabalamuu jira agartee Oromiyaa keessatti. Dabalamuu jira. Akkasi karaan nama baasu malee hin jiru jecha karaan nama baasu karaa waraana bilisummaa Oromoo qofa. Waa dubbiin jabaatte gara waraanaa dabalamuu ta'uu dhabaa qe'ee ofii taa'ee qonna ofii qotatee daldalee jiraatu malee wanni walqaa'ii sagadee dhaqee namni du'uuf hin jiru jecha wanni tokkichi. Namni tokko immoo hamilee kutannee jiran yookaan Oromoorraa Tigireen kaleessa cabdee ari'amtee mootummallee dha'ee cabsa jenne lafaa kaatee nutti aangoo deebi'uuf deemti waboon saara jira jamee haasamumeerree jee nama hamileen cabeetu jira kanarraa wati maal jetta hamileen cabinaa jettaa immoo. Kun gartee qabsoon obsa fedhaa cichoomina fedhaa waan hunda gaafatee jecha qabsoo gaasiin jenna. Seera qabsoo keessatti ho'aa tokko argatte humna oli gammaddee gammachuun kee daangaan darbinii jecha jira. Yoo ammoo waa dhabdee yookaan hogganni si yaalaa yookaan wanti tokko bade aartii kanaan sammuu of hin jeeqin jecha jira. Waan kana gartee qabsoo kana keessatti tokko lubbuu kenneeti sabaaf qabsaa'aa tokko mallaa kennee qabsaa'aa tokko immoo siyaasaa waan barumsa qabuun gartee saba faayidee waa qabsaa. Nama danda'u godhuudha malee
lakki waboo har'a lolle lakki boru lolle lakki akkanan jenne wanni jedhamu jiru jecha akkaataa waboon itti lolu akkaataa itti deemu kan hogganu kan oofu kan bobbaasu kan gashu waraana hoggantoota waraanaatii fi beektota hayyoota jecha wanni hundi guyyaan qabaa akkaataa qabaa lolli warra keessa jiru ifa jedhanii akkamitti akka lolan akkamitti akka deeman akkamoo godhan akka mo'atan tartiimoo lolaa kamiinoo deeman akka milkaa'an isaantu beeka jechaadha. Kanaaf ammoo hojiitti jiranii akkamitti waraana kana jabeessinee daran hamilee ta'uu fi qabnaa malee Oromoon hin faayidduu Oromoon akkanan jettu maali jee warri of arrabsu wallaala jechaa kun Oromoo faarsite yoo of arrabsite waa takka waan ifaatu hin jiru. Ayyaaraa Oromaarra konkolaataa keessi wayyaa farda Oromaarra harree kan keessi wayyaa wama kan kee jabeeffatu malee isa kan kee gadi qabdee kan Oromaa faarsu waan faayidu. Waboon oote immoo qabsoo bara 50 godhuu jira. Dargis kan cabse wayyaane maa wajjin wayyaane ergamtee taangoo qabatte ammas ammoo gaafa uummanni bilisoomne jee harka dhahee waboon nu faayidu warri har'a akkana jechuun waan beekturraa warra maalee waboon nu faayidu tursan warri waboo har'a maalee filoluu dhabdee qabsuu dhabdee warri jiru warri maqaleessu waboon galuu qaba jee galuudhaaf dhiibbaa godhuu tursan waboon agartee gaafa lolee injifannoon galla jennee harka dhoofnee loluu qaba injifatuu qaba jennaami warri gartee kaleessa gaafa waboon namni dhibbisa jeegale harka dhahee baga nagaan galtan jee warri hata shiftaa jee warra akkasiisantu har'as waan kana oofa jecha kun egaa hubannoma siyaasaa dhabuu fi cichoomee dhabuu fi wama qabsoo akkamitti akka deemu fakkaataa deemu hubatuu dhabuudha malee wanni kanaaf hamilee nama daakee waboo bira darbee Oromoo saba bal'aa nama arrabsiisuuf hin jiru. Hayyee galatoomii fayyaa tahii umurii dheeraa dhugaahii yaada nuu keetiif galatoomii egaa marsaa lammaffaa walitti deebina fayyaan kee haa bayyatu umuriin kee haa dheeratu bultii gaarii siin jenna. Ayyee.